Hello. Alim. Wayye. Eessa jirtaa? Naannoo mana san dalagaa wayii barbaadeetu jira. Gara nan dhuftuuree waa sitti mu barbaadeeti. Hayyee. Samoona ahaliimin ariine birrii guddanna seenaa jira jedhaan jirtu heermoon dawwaltee wal argina jedhaan jirti. Maal? Maa mana ariine nan jenne? Yeeshi. Hello. Ahaliim heermoonii wal argu hedha. Maal rakkoo qabaree? Maal rakkoo hin qabne kan waraana dagatus kan waraaname hin dagatu. Hin beektu. Ishi maal goonarii? Yookaan biyya kana isaari'u yookaan addunyaa kanarra akka inni dhabamu gochuudha. Mee akkamitti akkas goona? Dhageettaa durriyyee itti binnee haa tumnu yookaan haa ajjeesifnu. Bakka ati deemii waan gochuu barbaachisu hunda godhi. Hayyee ishee. Dhageettanii amma Samoona birrii ajaa'ibaatu nu seenaa jira. Yes. Kana mucaan. Kanaafuu waan isiniin godhaa jedhe gootanam. Maal goona? Biraazarii tokko mana baafneerraa yoo dandeettan hin tumtan yookaan immoo hin ajjeeftan. Hayyee amma eessatti arganna? Asiin dhufaa jira. An asiin tara isa daraa godhaa. Hayyee. Bada har'a garaan maan arifata. Ijoolleen tiyya waa ta'etti mucaa sanillee aariin manaa ari'e. Maaluman na tuqee manaa ari'e gurbama san. Kaasaati achi darba. Hello. Kaaramaa sanirra natti as kootu. Ibadii maal ta'ii? Alim maal takkana si godha? Namooyi dhukkubaa dafii natti kootu. Alim abbaa keetii si haa bilbilu? Hin bilbilin. Ishii eenyu si bilbila ree? Akka diinaatti ari'amanii daabboon gaafatan. Innaa eenyu waamna? Haadha tiyya ta guddifachaa na kennitetti naaf bilbili. Ishii hayyee. Ilmaan jaalalaa kun ona raayyaa
asin gargar baay'ee koba kaminta balle santia angatera bontu حليم مال دكان سيكون Hoomaa مال سادي أسرف أبانو abbaan koo erga manaa na ari'ee ture. مال Abbaa koo ijoolleen shira inni hin beekne keessa seensiste. مكي يالتي باسني بنين سياكسني Harmee abbaan homaan beekuu bara. كان ما كانت تنديسو Harmee kootum ta'u kootu. Seenaa kaamaa naga'u maare haadhaani. mucaa kiyyaalatti gabbaastee ol seenii naan jettaa Mucaan kee bar badii guddaa balleesseeti bar akkanaan manaan baasne. ka sababa keessan duriyyee dhalatti tumte badii guddaa balleessee naan jettaa Maaltu tuqe sila? ani bar mucaa kiyya jibbeetii miti rakkadheeti malee kisitti kenneef Maal ta'e mucaan kiyya amma eessa jira? minirraa osoo akka ilmaatti ilaaltee akka abbaatti guddistee sidhiisanii anatti yaaman ture mana yaalaatti ati waadaa kiyya nyaattee jirta Akkasii miti na dhageeffadhu. Haali. Micayyoo hojjetu takka yaalii ajjechaa irratti yaale sababa sanii aariin mana ari'e. ha maal Sababa kanaa mana ari'e aariin malee jibbeetii miti ani mucaa. ilma ofiin ari'anii osoo gudeeda keetirraa bahee nariitu ture Mee kana maraa dhiisiiti amma? Mucaan bahee eessa jira mee amma? amma booda wanni mucaa kiyyaa sana hin laallatu Kana booda kun mana keetii boorsaa lafa kaayadhu. Harmee gaafii tokko qaba. Hayyee gaafadhu. Ooyi ati maaliif guddifachaa na kennite harmee? Ani ka guddifachaa si kenne abbaan kee du'ee rakkadhee ture. Kan booda waan godhu dhabee jennaan ani ofii kiyyaa beelahus ati na jalaa hin beelahin jedhee guddifachaa si kenne malee si jibbeetii miti. Hayyee bareeda. Ammoo namni ani itti si kennes nama seenaa abbaa keetii beeku. Kottu amma seen. Ijoollee haate keessummaa waliin dhuftee deemaa gargaara. Kottu seen. Sila mucaa ammaa akkana si fakkaata ree? Ilmi abbamaaf haadha fakkaata. Hayyee kottu ol seenna. Ijoollee dhuftanii taa'a. Harme maaliif abbaadhaan mucaan harumaaf abbaa fakkaata jetteen? Kenna jechuu keeti. Kenna. Silaa qaran argine amma isaa bahere? Kun amma seenaan isaa dheeraadha yeroo biraa isinitti hima. Hayyee harme
Hayyee amma deemaatii nyaata kennaafi. Nyaadhu kaa. Hayyee galatooma. Haa nyaannu. Silaati eessaa dhufte? Jechuun koo har'aa eessaan? Ani qaamaan beekamneen tu'amee hospitaala seenee ture. Eegasii achitti harmeedhaa bilbilanii arbeen achi natti dhufe. Silaa isinii ummaateeti? Ummaatiyya. Innaa hagarraa eessa turtere? Ana guddifachaa na kennitee turte. Amma hoo eessa galtare? Amma ummaan tiyya na bira jiraatti naan jedhaa jirti hin beeyne. Na bira galtaa? Mucaa kana narraa baastaa moo kiyyaaf keessumatti dhumu? Kolaamaa jennee ilgaala jireenyaa tarkaanfii eegalee hiree jiruu keenyaa wiixinee jaalalaa atiin beekne fuudhee. Kenna barii subii erkoo koonsiin jedhee ililli urgooftuu mannaaf kalaqee yoom fudhachuuf jedhu daandiirratti maqee akkani warraaqnee.